waadhee markaza nujuu birra walaloo qabadhe markaza furqaniin daddafee qubadhe. Abdiidha fi ituu wal fuudhaa qaatuma dhageenye markaza furqaanitti aruusaaf waggeenye gammachuu qoodachuuf walumaan teenye warri gamtaa keenya ustaaza fi koree miseensaaf amiira daandiin keenya tokko wal duukaa hiriira sumayyoon keenyaaf ammas warri dhiira walumaan milkoofna addunyaaf akhiraa. Jirtu jenna ustaazonni keenya akkasumas illee barattoonni keenya galatooma jechuun isinumaaf haqa isin haa milkeessu milkeessan rabbuma. ملكيس الرب ما تكبر أستاذ مرتب أبجرتو ترى دبين سنرها قبو قفاتا في قفو جال اللي كينيا اللي يومو اتافوفو كبجاف جالنا براك أبدن ورقم تا كينيا ودمتي كيسانو أكن سنجالة وكنا بيكتنو كان مدي قدو شافرافا في قدي بايو دبن دين مربيتي قدر جمجو وللرا قدت ربنا ولا في الحمد لله ردت بسه أمة التوحيد إنسان نتاسسه دبيتنا دمي قرارنا مكسا كروان تفيه نجسين دبرسا براتو مركز فرقاني كرا حلالتي نكا قدتني يروى كسجد مدهن يتغي جرم إبسون قباتي والبي أبدي في إفتو بغسينين غي إسان كوليتي دغا يا بيا بغنا كمدن أبولي وانكي يا قلتي مال الإبسو كواهم الله أكبر أكون دقيني بكنا بيجي جناب بكم مدن جنارتي إن شاء الله أياتي بوبي yeroo dheeraa keessa jaalalaan turtanii guyyaa hawwaa turtan bagatti geessanii abdii fi iftuunkaa waliif utubaadha addunyaa kanarra gammachuun jiraadha gaafa sirraa galtan jannata qubadha alhamdulillahi yaa rabbii olaanaa ka bultii nuu kenna jireenya qabbanaa guyyaa eega turtan qalbiin hawwitanii abdii fi iftuunkaa baguma gartanii abdiidha fi iftuu mushroota harraa baga wal fuutanii janna waa hundarraa dhimma tokko baga geessan jedhee bisee galuudha yaa xiqqoo wahii sitti dabaluudha abbaa manaa jechuun utubaa jireenyaa milkii dunaaf diinii hin qabu fakkeenya haadha manaa jechuun bareechituu jiru ishee madaa addunyaa irra jiru. Allah illah fi Dargaggaatti ta'uun baga milkootanii wajjin galma gahaa obbolaawwan dini isiniin jetteetti humni abdillaanii. Walis mararfadhaa walis gammachiisaa maalummaa jaalalaa walis agarsiisaa. Amma xiqqoo ka'ee gama ustaazotaa ka'ee achi ce'u ustaazota keenya warri na dhaga'u jaalalliif nageenyi isiniif haa ta'u guyyaa cidha kootiitti isinaa ga'u. Warri ustaazota warri ustaazotaa daddafaati fuudha yeroo keessan saama wal fuudha jiraati hunda keenya dhaama. Ilmoo akka keessanii bakka illee nuu buuftu daddafaati fuudha kawaa hunda beektu shamarree bareedduu ishee ilmii qabdu kan akkasii fuunan abadan hin baddu. Allahu akbar waytu keessa jira Allahumma baay'iftu isheen akka kanaata siniin maltu ishee yeroo hunda cinquma baay'iftu isheen akka kanaata siniin taatu ka hayyummaa qabdu gootitti dubartii isheen akka kanaa isinumaaf malti ishee sirriin beektu akkaataa jireenya haadhii warraa cimtuu wallahi qabeenya ishee aaran beekne seeqatuma malee addarra sillaalte durbi akka kanaa isinumaaf malte ishee qaraatettu cufa fanniiwwani durba akka kanaan sinii hawwa'anii isiniif haa kennu beektu fi beekamtu intala namna akka kanaa isinumaaf mala waa hundaan guutamtuu qaxalee dubartii utubduu mana kee boqannaa siif taati an baay'een jaalladha hunda ustaazanii akkan sin jaalladhu akkanaa beektanii nu mul'iftanii itti dhukkubsattanii mataa waa'ee ustaazotaa garaa nama nyaata nama tasan beekne maayikii qabachuu kadiin irraan beekne sanaaf kana jechuu halkanii fi guyyaatti lallabdanii haaja hojii meeqaa irratti dhabdanii sababa diinitiif asirra ooltanii halkanii fi guyyaa ifaajatii jirtu ampoolii keessan isheen irra ibsu bakka kabajamaan keessanii jirtu. Galatooma jechuun sinitti xiqqaata dhugaa lubbuu kootiin baasee siniif laata mootiin arshii gubbaa ija rahmataatiin isin haa millatu dalagaa keessaniif siniif haa jaallatu isin haa milkeessu addunyaaf akhiraa isin eebbisuufis ni dhabe waan biraa suuta nu gorfataa oliin nu yaaddani akka abbaadhaa fakkaatti hin qabu ustaaza jechuun haadha walaloo koo arraasattan dhaabbadhee borullee ni dhufa walaloo qabadhee
umrii nu dheeressu rabbii koo kadhadhee markaza salaamitti wal geenya du'aa'ii guyyaa jum'aadha haga wal geenyutti nagaan jiraadha. keenya hundumaa dubbisuu warra ishqii jannaan nama rafee kaasuu warra ilmii jannaan addunyaadhaaf raabsuu dhugumaniin qabe jechoota sin ibsu tasuman danda'u sagandiif sin ibsu sin obsuu diinii fi duniyaadhaan sin haa duroomsu. Markaza Furqaan jirra mana nama kabajamaa akkan sin jaaladhu hawaasa kanarrattan hima baga nagaa dhuftan ustaazan hangafee keessummoonni asii barataa diinii fi barattuun ammasii kaaruuza dhuftan gamaa fi gamasii. Hundumtuu ni jira nyaata fi dhugaatii harargeen jiraannan amma finnaa caatii weelkaa manaa dhufu keessummaa kabajaa waan feetan barbaannan anuma ajajaa siniin keessummeessa walii gadi kaachaa abbaa Abdallaa koo dhiifama gaafachaa warra bilaalotaaf isan bakka buusa warra sumayyoorraa numa dhiisa. Ofiif keessummeessuutu ati jirtu Allahu akbar akkana boolaa ilaa. Akka ajaa'ibaan isin keessummeessa nyaata shawaa kootiin isinii dhiyeessa. Hoogganaa markaza kanaa Ustaaz Salaaddiin jalqabe aruuza ilmaan keessaniitiin baga sin qaqqabe. Ustaaza markaza Furqaan akka an jaalladhu tasa nama tokko ittiin qixxeeffadhu. Ustaaz Salaaddiin gara raafessa namaa namni keessanii eessuma argama. Eessa jira kun asirraadha? Ittiin dukkaneessi zootuma ayyee itti fufi. Faaruun karabbii fi uuma samiif ardii fuuti feerumni bu'aa guddaa qabdi. Ganuuf taatan ka obbolaawwan qiddi baga jiraattanii umriin har'a geessan obbolaa xiqqoon qabaa garuu naa deebiftu sumarraan eegala Ahmaddiin maaliif fuute iftu jireenya bareedaa wajjin jiraachuu fi raafi ibaada wajjin hin gochuu fi gimmaasha imaanaatti hin guuttachuu fi ilmoolee gaggaarii irraa argachuu fi iftuu kan koo kana shari'aa wajjin jiraachuu fi sunnaa rasuularraa hin maqnu haga firiixaa fi nageenya irraa haa jiraatu rasuula qulqulluu akka bishaan saafi kanumaaf hin fuudha sheekummi Abdallaa hin deebifne egaa fi waan fuuteef ibsite. Waan fuuteef ibsite Ahmaddiin dhugaa lafa keesse akkasitti beekna shari'aan siif galte dhugaa fuudha geesse baga folfuutan kaanuu sin eebbise ishee waamuudhaafis baase raaddisoota maqaa bakka hin deemu hunda hirkifadheen dhaqa waa hedduuf hin fuudhe iftuu haadha manaa kiyyaa kaayyoo dheera qabnaanuuf beeka waa biyyaa akkasiin deebise Ahmaddiin gaafii deebii kiyyaa. Bultii diinii qaba dangaadhuma hin qabne baga wal fuutan kaasinii gammanne fiqiris kee maqaabir saayihoon fiqiris kee jenna musliima waan taaneef nuti akkas jenna. Bultii jechuu kana hin sahiin waallaayyoo namni bultii fedhu haa qabaatu kaayyoo baay'ee bareedaniiru zaaree mushurroochu bashari'aa min gadun kan tagaabbaachuu dura hir'uu ture himaanni keessanii fedhii hallaatiin har'a guddattanii bilisummaa jiru amma agartanii mushurroota keenya baga gammaddanii ka'een mushurrootaaf dhaamsa xiqqoo dhaama faamilii bakkicha argama jara jabeeffatuu kanan sinii dhaama haadha manaa kan keegaa wajjin raftee firaasha godhatte adda bahuun qabdu yoo dacheen diigamte abbaa manaa kan kee uffata godhattee egaa wajjin ciifte gargar hin bahinii yoo samiin sochoote dhaloota oomishuun ammarraa jalqabaa gaa'illi musliima fiiga guddaa qabaa si waliif amaanadha jabeeffadhaa jeequ ilmoon sinirraa bahu akka rabbi beeku waa'ee cidha har'aa sumaan gabaabsuu gara ustaazotaa ajjisin warra gamtaa keenya hundumaa dubbisuu warra ishqii jannaan nama rafee kaasuu warra ilmii jannaan addunyaadhaaf raabsuu